hunda isaaniiyyuu ni balaaleffannaadha. Waldhabdii bulchiinsa magaalaa Jimmaa fi paartii KFO Jawaatu fuulaa kaasee agaariin turree guutummaan guututti akka diinaatti nu adamsutti jiru. Wanni baruudha moo duula na filataatu gaggeeffamaa jiru kana. Obbo Taayyee Danda'a qarshii miliyoona 2 saamameera jechuu. Bakka nuyi bira hin jirretti konkolaataan kiyya banamee miini achi keessaa hatamee jira. Kuni hanna jennetti beekna. Ajandaa biraa immoo akkasumas Sudaan Albashiiriin ICCf dabarsitee kennuu fi odeessaalee gaggabaaboos qabanneerra hanga dhumaatti nu waliin tura. Sudaan Pireezidaantii ishee duraanii Omar Albashir mana murtii yakkaa idil addunyaa ICC kan magaalaa Heegitti argamutti dabarsitee kennuuf akka ta'e manni maree waraanaa biyyattii himeera. Omar Albashir yakka duguggaa sanyii, yakka waraanaa fi mirgoota namoomaa sarbuun himatamanii ture. Zalaalam Taaddasaa. Bulchiinsi Pireezidaantii duraanii Sudaan Omar akka ta'e himamam. Yeroo aangootti dhufu Sudaan kaabaa fi kibbaa gidduu waraanni waliin waggoota 21f gaggeeffamaa ture. Gaggeessuun kan aangoo qabatanii akkuma aangoo qabataniinis waraana naannoo Daarfur ture sana dhaabuuf walii galtee mallatteessanii ture. Ta'us baruma sana waraanni deebi'ee ka'uun lubbuun namoota 1000 akka waraana naannoo kanatti raawwate jedhamuunidha. Manni murtii yakka idila addunyaas kan inni himataa ture. Amma manni maree waraanaa biyyattii bulchaa jiru Omar Albashiriin mana murtii yakka idila addunyaa ICCtti dabarsee kennuuf akka ta'e himamaa jira. Omar Albashir yakka duguggaa sanyii, yakka waraanaa fi sarba mirgoota namummaan himatamanii ture. Pireezidaantichi garuu yakka irratti dhiyaataa ture kana haalaa turaniiru. Manni murtii yakka idila addunyaa waggoota 10 oliif yakkoota Daarfur keessatti humna waraanaa isaan raawwateera jedheef isa barbaadaa ture. Waldhabdee bara 2003 Daarfuritti ka'e irratti pireezidaantichi yakka suukaneessaa lammiilee biyyattii irratti raawwataa turaniiru jedhamuun mana murtii yakka idila addunyaatti himatamanii ture. Daarfur keessatti gosoota Fuur, Masaaliitii fi Zaagwaa jedhaman ajjeesisaa turan jedhamuun himatamaa turani. Gosoota kanneen irra miidhaa qaamaa fi sammuu dhaqqabsiisaa akka turantu himamam. Gamtaan Afrikaa kanaan dura mana murtii kanatti dabarfamanii akka hin kennamne ibsaa tureera. Omar Albashir warraaqsaa fi fincila uummataa biyyattiitti bara 2019 keessa ka'een aangoorraa kaafamaniiru. Ji'a muddee darbe keessa immoo yakka maltummaan himatamanii hidhaan waggaa 2 irratti murtaa'eera. Guyyaa har'aa magaalaa Jimmaatti dargaggoonni magaalichaa fi naannoo ishee jijjiirama ministeera muummee Dr. Abiyyiin adeemsifamaa jiru deeggaruuf hiriira ba'uu isaanii hirmaattonni hiriirichaa ni himu. Itti gaafatamaa liigii dargaggoo Jimmaa kan ta'e Dimaamuun Nigaatu hiriirri kun deeggarsa dabalatee haasaa namoota siyaasaa tokkoon taasifamu balaaleffachuuf akka bahame BBCtti himeera. Galaanaa Balaayituu dubbise. Hiriirri irraa kan inni qophaa'ee hawaasumatu yaada garaagaraa kaasaa ture. Deeggarsa jijjiirama kana itti fufsiisuu qabna. Garaagarummaa yaadaatii fi Oromoon kutaadhaan qoqqoodamee arrabsamuu qabsaa'ota Oromoo warri gareen qoqqoodanii fi maqaa duudhaa fi aadaa Oromoo biratti jechoota fudhatama hin qabne sadarkaa garaagaraatti waltajjii uumuudhaan hawaasa keenya burjaajii keessa galchan tokko firoomsaa tokko alagoomsan kana ofirraa faccifachuu qabna. Yaadota akkasiin mormina jijjiirama kana waliin teessisuu qabna waan jedhu irratti giddu galeessa godhateeti hawaasni bahee kan yaada taasisu. Eenyuun ilaallateetti fakkeenyaaf duula KFO'n gara Jimmaatti gochuuf ture wajjin wal qabata jechuudha. Hiriirarraa duula KFO'tti wanti wal qabatu hin jiru. Duula KFO'tti osoo hin taane sababa aangoo siyaasaati yookiin namoonni tokko bilchina siyaasaa dhabuurraanis haa ta'u dogoggoraanis haa ta'u jechoota safuu fi aadaa uummata Oromoon eegganne iddoo garaagaraatti sadarkaalee garaagaraatti yeroo isaan dubbatan ni argama. Namni kamiyyuu gara Jimmaatti deemu Oromiyaa iddoo biraatti deemu safuu uummata sanaa eegaa deemuu qaba. Kanadha kan uummanni jechaa jiru. Amma yaadni naan jettu kun yaada Obbo Jawaar Mohaammed waltajjii tokko irratti dubbatee ture wajjin waan wal qabatu natti fakkaata. Jawaaris marsaalee garaagaraa jechoota duudhaa Oromootiin baalaansii Oromoon hammataadha. Oromoon kutaa waliin qoqqoodu. Otoo jennu namoota tokko kaleessa deeggarii har'a immoo deeggariin sababa garaagaraatiin sababa aangoo siyaasaa barbaadutiin hawaasa mandaraan waamuudhaan ebeluun asirraa dhufe waan ta'eef ebeluun akkasii jedhanii maqaa waamanii arrabsuun waan safuu Oromoo biratti fudhatama hin qabnee fi miizana kaasuu hin dandeenyedha waan ta'eef kananii balaaleffannaadha uummanni kan inni jechaa jiru. Eenyuun haa ta'u garaagarummaa yaadaa warra uuman kana hunda isaaniiyyuu ni balaaleffannaadha inni guddaan. Dabalataanis haasaan namootni hiriira ba'an durgoo fudhataniiti jedhamu tasumaan sobadha jechuun Dimaamuun dubbateera. Jiraata magaalaa Jimmaa kan ta'e dargaggoo Ahmed Abbaa Maccaa gaaffiin jiraattota Jimmaa namootni siyaasaa Oromoo quba walitti qabu haa dhiisanii kan jedhudha jedha. Waltajjii argatan hiriirratti jechuudha.
Garuu muftiin tokko dhaqee miira keessa galee ammas immoo waa biraa jeeqoo ta'ee jedhe qaba jechuudha. Hamma kan uummanni Jimmaa gaafataa jiru dubbiin akkanaa maaliif barbaachise? Hamma maanni ajandaan jaraa wal arrabsuu bakka dhaqanii hariirratti. Kun immoo ta'uu hin qabudha inni uummanni Jimmaa jedhaa jiru. BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii amma immoo oduu gaggabaabaan isinitti hima. Ani Hirphaa Gammachuu ta'e. Dhukkuba kooroonaa vaayirasii ilaalchisuudhaan eeruuwwan 39 isaan bira ga'uu fi isaan keessaa 14 mallattoon irratti argamee qoratamanii vaayirasicharraa bilisa ta'uu Inistitiyuutiin Eegumsa Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksise. Sanbata darbirraa eegalee biyyuma keessaa qorannoo gaggeessaa akka jiru ibseera. Oduu wal fakkaatuun daandiin qilleensaa Itoophiyaa xiyyaarota gara Chaayinaa fi biyyoota kaan vaayirasichaan hubamanitti imalan dhukkubicharraa bilisa gochuudhaafis keemikaala biifaa akka jiru beeksiseera. Dhimma laga Abbaayyaa irratti hanga yoonaa sanadni biyyoota kana waliigalteerra geessu akka hin qophoofne Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa obbo Fitsum Araggaa ibsan. Mariin kunis isa torban lamaan dura taasifame irratti kan itti fufee fi jaarsummaa baankii addunyaa fi Ameerikaan kan taasifamudha. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa gaafa kamisaa walgahii ariifachiisaa waame dhimma marii irratti mari'atee raggaasisu keessaas labsiin haasaa jibbinsaa fi excise taxes ni eeramu jedhameera. Soomaaliyaan namoota lama daa'ima umurii ganna 12 gudeedanii fi ajjeesan har'a du'aan adabde. Aishaa Eeliyaas onkololeessa darbee ture Puuntlaand keessatti butamtee gochi akkanaa kan irratti raawwate yeroos dubbichi hawaasa biyyattii dheekkamsiiseera jedhameera. Awwaalchi pirezidaantii duraanii Keeniyaa Daani'eel Arap Moo'ee guyyaa har'aa bakka dhaloota isaaniitti raawwate. Duun isaanii torban darbee kan dhaga'ame yommuu ta'u sagantaa har'aa irrattis pirezidaantiin Itoophiyaa dabalatee kaanis argamaniiru jedhameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana turan. Waldhibdeen paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi bulchiinsa magaalaa Jimmaa gidduu jiru tibbana dubbii ijoo siyaasaa Oromoo ta'eera. Xalayaawwan qaamolee lamaan wal barreessanis miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa turaniiru. Qondaaltota bulchiinsa magaalaa Jimmaa fi KFO kan dubbise Habtaamuu Xibabuun gabaasa qaba. Hariiroon qaamolee mootummaa godina Jimmaa fi magaala Jimmaa waliin qabu yeroo keessa hammaachaa akka dhufe kan beeksise paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo sagantaa magaala Jimmaatti har'atti karoorfatee ture fuulduratti dabarseera. Dhiibbaa hamaatu nurratti adeemsifamaa jira. Miseensonni fi deeggartoonni keenyas hidhamaa fi doorsifamaa jiru jechuun BBCtti kan himan godina Jimmaatti bakka bu'aan KFO obbo Umar Xaahir yaaddoo fi sodaa keessa akka jiran dubbatu. Jawaatu fuulaa kaasee gaariin turre ergamoo dhimmi simannaa itti KFO gara Jimmaa dhufuu murteeffates mootummaan guututti akka diinaatti nu adamsuutti jiru jechuudha. Xalayaawwan Koongireesiin Federaalawaa Oromoo fi bulchiinsi magaala Jimmaa heeyyama isteediyeemii ilaalchisuun waliif barreessan miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa turan. Xalayaa deebii bulchiinsa magaala Jimmaa kan komatan obbo Umar deebiin bulchiinsa magaalichaa dogongora ta'uu himu. Xalayaan nuti ittiin gaafanne diilli kun dhufaa jiraadha. Uummata dubbisuu dhufaa jiraadha. Isaan immoo dura dhaqnaatii jedhaniiti istaadiyeemiin heeyyamnu jedhanii jechuudha. Dhimmi dheengadda uumame icciitiin keessa isaa jiru waan ani jedhe malee waan isin jettan hin dhageenyu kan jedhudha jechuun BBCtti kan himan immoo kantiibaa bulchiinsa magaala Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammadi. Bu'uura irratti duula filadhaadha wantichi. Laalaa jirta baay'ee godinaalee adda addaa keessatti wanti gaggeeffamaa jiru. Wal baruudha moo duula filadhaatu gaggeeffamaa jiru kan lafa jiru. Kanarraa kaasee duulli filadhaa sagantaan hin eeyyamamne kan jiru san kan nuti jala sararreetti isa kanarraa kaanee jechuudha. Dabalataan dhimmi nageenyaa heeyyamamuu dhiisuu isteediyeemiif sababa isa biraa akka ta'e BBCtti kan himan kantiibichi dhimma nageenyaa giddugaleessa gochuun saganticha guyyaa biraatti dabarsuu akka qaban dhuunfaadhaanis itti himaa turre jedhan. Waldhabdee Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi bulchiinsa magaala Jimmaa ilaalchisuun ogeessi seeraa haasofsiisne obbo Ibsaa Gammadaa bulchiinsi magaala Jimmaa sagantaa duula filadhaa boordii filannoo biyyaalessaa akka sababaatti eeruun KFOf isteediyeemii heeyyamuu dhiisuun isaa bu'uura seeraa hin qabu jechuun himan. Paartiin siyaasaa tokko yeroo kamittuu uummata wajjin walgahii gaggeessuu ni danda'a. Duula filadhaa jedhamee kan boordii filannoodhaan beekamee ibsamee jiru suni kan qabeenya mootummaa bifa walqixa ta'ee fi sirnaaf seera qabuun ittiin fayyadaman jechuudha malee sanaa alatti paartiin of danda'ee hin socho'u jechuu miti. Obbo Ndaalkaachoo Warqus ogeessa seeraa haasofsiisnedha. Duulli filadhaa seera qabeessa ta'ee yaade kan adeemsifamu
yeroo boordiin filannoo kaa'e keessatti jechaadha. Waldhibdee Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi bulchiinsa magaalaa Jimmaa kana ilaalchisuun yaada boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa argachuuf yaallus hin milkoofne. Gabaasa keenya xumuraan itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa saamamuu isaanii himaniiru. Qondaalli kun torban darbe gaafa Jimaataa magaalaa Bishoftuutti laaqanaaf yeroo hoteela tokko seenanitti konkolaataa isaanii keessaa qarshii, dookumentii akkasumas laaptooppii saamamuu isaanii BBC'tti himaniiru. Bizoor Qalaanaatu dubbise. Yakki karaawwate magaalaa Bishoftuutti oddoo Biin International Hotel jedhamu keessa sa'aatii kanarratti konkolaataa oddoo dhaabnetuma konkolaataa kana shufeeruma fakkaatan maaster kiidhaan bananii mi'a achi keessa jiru yaadannoo dabtara lama wajjin hin fudhatanii waan kana poolisiitti riippoortii goonee jirra jechuudha. Meeshaaleen fudhataman yaadannoo qofa moo wantoonni biraallee ni jiru? Laaptooppiin illee fudhatamee jira. Ijoolleen faayinaansii horii qonnoodhaaf fuutee dhuftee dirgoo gaafa san nama leenjii fudhatuuf illee fudhataniira. Feesbuukii irratti kaleessa akka barreessitetti dhimmicha gara seeraatti ittiin fudhadhaa kan jedhu barreessitee jirta. Adeemsichi abbaan isaa odoo hin beekamin gara seeraatti akkamitti fudhachuu dandeenya? Abbaan beekamee jira namni yoo xiqqaate hattuu isa wajjin walitti dhufeenya qabu fuula feesbuukii isaati irratti yaadannoo argannee jirraa jedhe sun waan gaariidha. Ka waan fedheeru immoo abbaan beekamuu dhabuu waan tokko ta'ee ani barbaadee akkama argatu poolisiidha. Waan kun hanna moo saamichuma qabeenyaati moo ajandaa biraa qabattee ilaaltaati? Wanni qabatamaadha nama beeknu kun hanna jennee beekna ajandaa biraa immoo yoo jiraate qorannoo keessa itti ba'ama jechuudha. Yaadannoo kee kanarratti iccitiin dhuunfaa jira moo kan mootummaati moo waan yaadannoo kanarra jiru tarii dhiibbaa waan uumuu danda'udha? Bakki yaadannoo irra wanni iccitii jedhan hin jiru. Wanni guddaan laallamuuyyuu hin danda'asu rakkoon hin jiru. Hattuun baga argame malee wanni karaa sanii nama yaaddessu hin jiru. Wanni guddaan bara kana keessa namni hanatu caalaa hate jedhee hoggaa geeraroo dhageechuu xiqqoo garaasii nyaata malee rakkoon qabu. Namni feesbuukii isaa irratti barreesse kun eenyu? Darajjee Beekiti. Hariiroo qabdu isa faana moo yaadaan wal dhabdee qabdu moo waan kana akkamitti barreessuu dandeettee addaati? Lakki homaa hariiroo wayiituun qabu inni hannuma san keessa waan harka qabuu fi yookaan ofumaa achisiisee yookaan immoo attuusanii wal beeka. Waanuma kana marrajaa waan argattee dheeree namatti waan na gargaaruuf ifaa beeksisanitti fakkaata. Illaallagaa maaliif akka ta'e qorannoo keessa addaan ba'a. Kanaafuu kana booda adeemsa itti deemtu maali? Ani yeroo kennee jira waan amma ammaatitti na dhaqqabe yeroo yakkan irratti raawwatee maal akka ta'e poolisiitti himee jira. Raawwatu kanaatti poolisiidhaan keessaa dhimma waan qabeenyaa wajjin wal qabatu dhimmoota sanii irratti abukaatoo nan dhaabbata. Kanaachi waan yakka laallatu poolisiidha. Poolisiin ofiisitti deema jechuudha. Boodarra Obbo Taayyeen gaazexeessaa keenya Buzoo Warqitti qarshiin jalaa saamame birrii miliyoona 2 ta'uu himaniiru. Kunis kanneen leenjii irra turaniif kaffaluuf kan qophaa'edha jedhu. Dhimmicha poolisiin quba qabaachuu kan gaafanne ajajaan waajjira poolisii magaalaa Bishoftuu Koomaandar Darajjee Mul'ataa dhimmichi qoratamaa akka jiruu fi gaafa xumurame uummataaf akka ifa ta'uu ibsaniiru. Dhimmuma kanarratti namni Obbo Taayyee Danda'an maqaa dhahanii himatan Injiinar Darajjee Beegii gaafanneerra. Deebii isaaniin dhimmicha quba hin qabu jedhu. Namni keessaan naa ergan infoormeeshinii tokkotti maxxanfamee waan san caala waan jedhee hin qabu waan namni karaa keessaa naa kenne inbox jedhee maxxansa. Yoo sana jiraatanis inbox jedha. Ofinnaan karaa keessaatiin waan dhufee jedhee addaanis baafattee waan hin beeku hin jiru. Baay'ee waan ijaatti waan hin beeku hin jiru jechuudha. Akkam yeroo kamiyyuu infoormeeshinii namni keessan yoo ergu maxxansitu sana itti maxxanse malee waan Taayyeen odeessu kanaaf quban qabu ta'uu isaatis hin beeku ani Taayyeedhaan isa argina hin beeknu. Saamuu Taayyeedis waa'ee Taayyeedis quban qabu walumaa galmatti. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanuma